No, live injira. Musikaan itti caqasu jira. Sena. Tututun. Share wali godame. Marsai sagum baraka kamel bahamante sotolemba. Share. Share godi walin gay invite godi. I had to nenu makaban. Hangayom Oromo kijiban jiratin na dibeberan. Hangayom Oromo tana kijiban sosobani fe'atani ini jechun na dibe. Share godi me. Woman baby, share body, share def. Kada vijane gala tarati. Ibundo fail matilane gala tarati. Bakka muuziqaan isiniif gaa aya kabajamtoota fi sheekka abbutaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftan xiqqaa guddaan keessan hundi keessanuu har'a gartee break news yookaan oduu haarayaan gati isinii dhufne yeroo hunda gartee hijiba ummata hijibaa kana saaxiluun dirqama keenya jechuudha hanga lubbuun nu keessa jirtutti nama Oromoo sobuu abadan ittuman dhiifnu maaliif Oromoon amma gadaa hijibaati miti gadaa hujiiti namni gartee gadaa yaada walumoo malee gadaa hijibaan shiraan
walirra dalagee wal moohuu miti jechuudha. Waan arra Oromoon Ameerikaa jette, Oromoon kaabaa kibbaa hundinii dhageessi, waan Oromoon Suudii jette, waan Oromoon biyyaa jette, ammaa booda akka dursanitti akka gartee shira jaarraa abbaa gadarratti hojjetanii Oromoo kijibaan burjaajeessanii wal ficcisiisaa turanii gartee gantuun qabsaawaa taatee qabsaawaan gantuu teessanii miti dubbiini gartee arra oduu haaraya. Isini qaba isin hangasittuu share godha invite godha fida maaliif seenaaf dubbatta waan dubbattu takka seenaaf dubbatta saba ifii gurgurachuun saba ifii kijibaan gurguruun Oromoo irraa baqachuun gantoota malee hattoota malee namni dhugaan Oromoo tahee namni dhiigaan Oromoo tahee Oromootti baqata malee irraan baqatu jechuudha. Saniifuu arra oduu haaraa isin qabadheetiin dhufe isin invite fi share godha maaliif ijoollee abbichuu tan ummata abbichuu kana wanni takka jalaan dhokattu taraa duraa takka ni shawwadama taraa duraa takka gara laafina qabnaa ni shawwadamna garuu wanni kun maaliif tahee jennee investigate gooneeti hanguma xiqqaa result irra dhaynaa jechuu takka agartee dubbii irra geenyaa jechuudha. Dubbii kijiba guddoo takka tan iddoo tana isin kijiban takka irra geenye amma share godha invite godha hangasuu gartee updatein isin godha duraan dursuudhaan Dr. Khabaja Ali Birra Leenca Qeyroo ganama bagarabbiin gartee warra reefaan nagadu fedhu warra reefaa warra rabbiin reefa maraache warra rabbiin reefa Oromoo gurguradhaa je'een ka gartee duru Ali Birra nagaya qabuun du'ee jira. Ali Birra mootaa jedhanii gartee warra dabarsan warra reefaan malee gartee Oromoo jiraan barbaanne Oromoo reefa arkuu malee Oromoo jiraa arkuun barbaanne duru Ali Birra bilziqinnaan ajjeefte way Ali Birraan akkana ta'e Abiyyi Ahmad Aliitti gaafatamta Ali Birra ajjeefte jedhanii beerri isaanii hundi duru gartee fooxaa fi hinxa qabee dhiirti isaanii kofoo ofirra qabaa marxoo ofirra qabaa horii seenanii jechuudha. Warri gartee rabbiin reefa maraache warri Oromoo reefumaan naggaduu fedhu Dr. Ali Birra nama nagaya qabu nama gartee doktarri wallaanaa jiru du'ee jira mee duuti nama Dr. Ali Birra du'a akkanatti himamtu rabbi ittiin godhiini rabbi umrii isaanii haa dheereysu rabbi gartee warra janna addunyaa irratti jannata akhiratti jannataan isaa haa qananiisu duuti Ali Birra du'a Facebookiin himamtu sila Ali Birraan du'ee jira Abo Ali Birraan hin duune kunoo nagaya qaba jennee hogginu te asbaafnu Ali Birraan OBN irratti dubbachuu hin danda'u jee lala ummata kana idaan rabbiin hoggii abaarsi dilli gartee sheekotiin girrisaa Abiyyi abaaru jirtu bineensa girrisaa kana qalbii goggoysite jechuudha. Bineensa girrisaa kana keessaa qalbii fuute jechuudha. Namni silaa xiqqoo sheemiitti dhaga'amu. Wanni takka yoo arra kijiba jalaa taate dhiiroo ummataan kaleetti kijibe san. Dhiiroo ummataan kaleessa sobe san. Dhiiroo fuula kamiiniin dhaqee fuula isaanii dhaabbadhaa je. Rabbiin aqli keessaa fuudhee gartee aqli isaanii goggoysee jechuudha. Abaarsi gartee haqaan alatti abbichuu abaaru jiran. Sheekotiin girrisaa abaarsi abbichuu haqaan alatti mataa qabijaaniin mataa girrisaa qabee jechuu rabbiin tokkichi. Aqli keessaa fuudhe keessaa qulqulleessi qaanii duraa fuudhe safu duraa fuudhe mata garagalchee jechuu. Maaliif namni silaa Ali Birraa nagaya qabu Ali Birraa wallaanamaa jiru du'ee jira je'ee gabaasee kunoo bilziqinnaan Ali Birraa galaafatte je'ee sa'aatii san keessatti hogginuti kijiba jalaa gabbaaf akkamittiin dubbadha jee qaanfatee kutaa jechuudha. Karoora jijjiiraniiti miidiyaa boqqolloo irratti dubbadhu jee way miidiyaa OBN yoo miidiyaa boqqolloo ta'e OMNs miidiyaa reefaa tire hanganumaa bar kun miidiyaa boqqolloo kun miidiyaa reefaati sigale miidiyaa reefaa xiqquma baase rabbiin gabaasuuf garuu BBC'n reefaa tashanee ta Nairobi jirtu maraattuun sigale Ali Birraan du'ee jiraa jettee gabaaftee jechuudha. Ummata information waa takka hin qabne ta'uu asirratti isinii galuu qabaa jechuudha. Ali Birraan alhamdulillah baga rabbii isa baase baga rabbiin gartee
fayyaatiitti si deebise baga rabbi haadha mana keetii ummata jaalatamaa biras si deebisee jechuu garuu baga rabbiin jiruudhaan diinaa fi fira keedda sii baase baga rabbiin eenyu jiruu tee fedha eenyu jiraa kee akka ati jiraattu fedha eenyutu ati du'ateetiin naggadachuu fedha baga rabbiin asirra si garsiisee jechuu sigale warra dheengadda hacaaluu arrabsaa ture warra dheengadda hacaaluun kondominiyeemiin soobamee jechaa ture warra dheengadda hacaaluun makiinaan soobamee jechaa ture arra hacaaluu goota godhatanii ittiin naggadu jiran atiis akkasumas siin naggadu kaka'an asirra sii galuu qabdi jechuu fayya qaba jennaan ni usan afaan qabatanii miidiyaa sanirra dubbachuu dide jam miidiyaa boqqolloo irratti miidiyaa sanirratti ka inni dubbachaa jiru hoggii poosti goonuuf wooma jedhan dhabanii usanii jechuu sigale saniifuu baga rabbiin doktara kabajaa alibirraa kabajamaa fi jaalatamaa baga rabbiin tokkichi fayyaadhaan haadha mana keetii biratti mana kee oowwan rabbi si deebisee jechuu alhamdulillahi rabbil alamin jennaan umrii rabbi si haa dheereessu malee bilisummaa tana caalaa rabbi si haa agarsiisu malee sigale qalbii qulqulluudhaan bakka gaarii rabbi si haa deebisu malee qalbii hiruun gartee akka bu'aan qabne risaan reefa bichatti ka fayyadamu reefa keetiin dalagachuu ka'ee ati rabbi nagaa si baafnaan cal yaani akka afaan qabatan achumarratti arquu qabdaa jechuu atuu dhaamsa dhaamteef jirta warroottan naarifattanis galatooma kana yaaddanis galatooma jetti baga rabbi si garsiisee jechuu waan ummanni kun ta'e sigale akkasii itti aansuudhaan Harargeen ummanni gartee qabsoo Oromoo gaafa gartee Oromoon gosaan damiinaan buluu turtee lakkii isin Oromoodha michuu baay'een qabaalee xabiiftuutirra dhaamsa koo gahiini Oromoota maraanjii warra Oromoodhaaf waamicha godhe ilmaan Harargeeti jechuu artistii Harargee kabajamaa fi jaalatamaa obbo Adam Harunii jechuu Harargeen arra kaabaa kibbaan qulqulleessu jirti qulqullinni kun dhaamsa qabaa jechuu wasakha idduu tanachi keessa jaarame wasakha diqaalaa Harargee keessa dhalatte ta Harargee fakkaatteechi keessa hiriira baatu qulqulleessaa oolanii jechuu Harargee lixarraa eegalee hanga baha biyya dhaloota sheekka abbutatti ganama kana wali qabeetiin poostii isinii godhe baga rabbi isin garsiise qulqulleessaa turanii jechuu alhamdulillahi rabbil alamin sigale Harargeen firraa qulqulleessite jechuu Abiy Ahmad akka hoogganatti ozoon ilaalle namni dura qamisa tolfatee nuti adurree yookaan bashoo mitii kan ilma keenya nyaannu namni jee Harargeedha jechuu jala muranii kiliir godhanii dhaamsa isaanii himatanii jechuu alhamdulillahi rabbil alamin arra isin garsiisan akka badhaadhina deeggaru jiran hujiidhaan isin garsiisanii jechuu Harargee takka ozoon hin taane guyyaa tokkicha Harargee lachurraawu isin garsiisanii jiranii jechuu baga gammaddan itti aansuudhaan baasota shoorarkeessi hireessee baasota 13 mootummaan to'annaa jala oolchee warroottan ichi keessa jiru meeshaa qara qaban kan isaan qabatanii gartee ayyaana masqalaarraa eegalee hanga irrichatti gubuu barbaadan loote seentota baasa 13 mootummaan sabbataa keessatti toohatee isaan hundaa wali qabee hidhaanidhaan haquun hangam takka gartee humniti nageenya mootummaa keenyaa akka cimtee nu arkisiisa baga gammaddanii jechuu warri irrichaan naggaduu barbaadu warra ayyaanota Itoophiyaa ka gammachuu gaddaa fi dhiiga jijjiiruu barbaadu hundinuu bagatti khasaartanii jechuu rabbi boolla khasaaratti isin hunda haa galchuu isiniin jedhe itti aansuudhaan gara break newsiiti jettiin deema oduu ajaa'iba anilleen ijoolleen badhaadhinalleen hedduun irraa dubbachaa turre dajjanee guutamaa namicha jaamu Girrisaa miidiyaa neetwork kana gubbaa namicha dheeraa tokko jira ka hijibni isaati sanguma isaa dheeratu dajjanee guutamaa jaamu dajjanee guutamaa sun an Kanaada galeetiin jiraa jeeti poosti godhee jechuu garuu namichi kun dhugumaan Kanaada galee baqatee jennee usne hundi akkamitti qeyroo keessaa baqattee as dhufnaawu jeetiin viidiyoo waraabee ture anilleen hangaasalleen ijoolleen fakkaattonni keenya hundinuu warree haqaaf dhaabbate akkamitti yoo qeyroo jaalatte yoo qeyroof dhaabbatte baqattee dhuftaa jenne edaan namichi baqateen dhufne
edaan namichi nu dalage footoo gaafa biyyatti deemu footoo gaafa biyyatti namni hundi galu jiru deemu jiru Air Canada irraa gaafa bararu poosti godheeti wal mari'atanii meelaa laafil